dogongore jedhe hin balleesse waan kana yaa habiibi sammuma akkamiin nama hin balleesse jedhu waan biraa sammuu akkamtu si dubbatame ani balleesse an dogongore wanna kana tasa afaan ina beega jedhe achirra tartee diinummaa ati waan biraa qabaattee anaan dubbattu kam tokko lammaffaa irratti dogongore nu hubachuu qabna sheekoleen kennas ta'e namni beeka ufiin jedhus namni hayyu ufiin jedhus tokkochi namaa dhufee nan gaafanne dogongora sa wallaahi rabbiin naa shaahida ammoo nama osoo nan gaafatiin callisee akkasitti akka shari'aa islaamaatiin nam tokko waa balleesse dhaqii gaafadhu jedhan dhaqiitii gaafadhu jetti shari'aa islaamaa ila wanti walitti isin fakkaatu tokko yoo dhufe dhaqii gaafadhu jedhan gaafadhu kai ergasii fatabayyanu addaan baafadhaa jedha quraanni waan san akkami abo qur'aana dalagaa jirtan moo isin rabbii jedhaati foolumaa fi nu raggatuu qofa dalagaa jirtan rabbi sodaadha billaahi alaykum mee nam tokkochi dhufe saafii gaafadhe jecha kana dogongora jedhe jechisiise haa jedhu mee wallahi rabbi irra isin dhiifadha angaruu ana malee ustaz isin gaafadhe ana malee yeroo tokko jalqaba irratti assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Sagaleen geessirri jira. Dhugaa yoo dubbanne sheekoleen sooshaal miidiyaa irra jirtu irra hedduun isaanii hin beennallee wal beennallee warra beekamtii barbaadu. Maaliif jennaan silaa saafiin jecha kanaa dubbate osoo gabbaanii viidiyoo namarratti hin dalagin keessumaa sheek assalaamu alaykum. Waan akkana maaliif jetti gabbayii dhiifama gaafadhu dursa dura gaduma baanii viidiyoo namarra muranii fuudhanii akkas gochuun sun leessardi miti lammaffaa ammoo an akka kiyyatti illee ta'eetiin jedhe jechi saafiin dubbate dubartii hunda ija keessa waraanteeti maaliif jennaani dubartii yeroo ammaa osoo heerumun jirtu dubartii waggaa 25 sontaan dubartii waggaa 35 jira kan heerumin jecha sigalee isaan illee hamilee isaaniitti cabe of jibban sigalee heerumuu qabdanii heerumuu kana waan ta'eef wanni jechuu an barbaadu nagarratti saafiin yoo dhiqaate sooshaal miidiyaa kanarraa yoo dhiqaate waggaa 10 jalaga wallaahi laazim waggaa 10 jalaga eega tiktookiin dhufe asirratti ummata tajaajilaa jira waa hedduun hawaasa tajaajilaa jira. Saafii jechaan nama online qara'ee miti. Ani itti dhaadhee beeka. Wallaahi nama ijoollummaan isaa waggaa 8 ijoollummaa irraa darasummaa deemee diin kana baratee ijadhe malee nama akka sheekolee dhiyoo tanaan nama asirratti nama online baratee illee miti illee. Nama beekamtee akkasii illee barbaadu illee miti illee. Nama ganda keessatti illee uummata illee tajaajilaa ture illee tajaajilaa jiru illee umrii kanaan. Sinigalee kana waan ta'eef wanni inni waggaa 10 dalage keerii inni waggaa 10 dalage sun ka isaa galatan ta'in ka isaa kreditiin kennin viidiyoo daqiiqaa takkatti inni dubbate as fuudhanii muranii sooshaal miidiyaa kana gubbaa oofuun keessani nama ajaa'ibacha kanaaf dubartii jechaan nu obboleewwan teenna haadha teenna ijoollee intala teenna waa hunda kennu dubartiin taneerumii illee rabbiin riskii itti baasu jaarsa gaarii haa kennuuf. Amin amin. Waggaa 30 kafeeti ballee teetecha. Ammallee dubartiin takka gaafa dhalatteerra intalli takka gaafa dhalatteerra rabbiin riskiisi jaarsa siin heerumtullee in turti turiidhaa fi ima heerumtecha. Kanaaf dubartiillee finillee shamarran teen kanaaf hamilee isin cabinillee jechi saafiin jedhellee yoo dogongora illee ta'e as bahee dogongora san ifama gaafatee jira waa inni daqiiqaa keessa balleessu osoo hin taane khayrii inni waggaa kana guutuu sirra dalagaa bahe laaltanii yeroo takkatti inni dubbisan dhiifama godhaa fi azara deemtanii wanti hin taane hin barreessina. Kanaaf dhaamsi kee kanuma assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaykum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Ulfaadha. Jazakallahu khairan. Haasofni namni qalbii irraa kaasee haasa'u qalbii nama seenaa baarakallahu fiikum. Wallahi waan ajaa'iba haasoftanii. Wata dengadda dhiifama gaafatan ustaasaa fi waan jedhan. Waan biraatii mi jecha kiyyaaf osoo hin taane. Caba qalbii keessaniitiif dhiifama isin gaafadhe jedhe. Isin keessa nama halkan leelii dhaabatee rabbii kiyyoo jedhu jira. Sa'a inni yaa rabbi jedhu sun tasa ta'ee viidiyoon sun watanni salaata sanirraa bahe itti dhufte abboo kana rabbi isaa balleessu jedhee na nyaata. Marti keessana ufii naa godhaa jedhe. Osoo garuu ustaas Saafiin gadi bahanii dhiifama jedhanii hin jedhini jalqabni namni itti duulu aan harka ol baasee
sigale anta ka dubartii leen arrabsine alaaf carraadha akkas jedhe giddiidhaan jenne itti duula sila ammaaf ammoo namni martuu dogongoraadha wayta jedhu rabbiin kiyya inni dogongora qabaateetimi dhugaa baana Allahuun jalla jalaaluhu azama sultaanu wallaahi dhugaa baana hireen qooda rabbiiti mara naman fuudhini mara nama hin heerumini rabbiin kiyya Allahumma zawwij kullu caadhibi ya rabb alcaalamiin mara naman heerumini ya rabbii kiyya kakaayoo qabatee taa'u yaa rabbi ka ammoon fuudhin kakaayoo qabatee taa'u yaa rabbi mara isattuu rabbii kiyya hoo dhiirsa nagayaa dhiirsa kabajaa qabu ka isii kabaju ka maatii isii kabaju yaa rabbi itti naa hori gurbatti illee naa hori yaa Allahu yaa Allah haganuma jennanu wallahi alazim ustaz Safi illee du'aayin isaa wallahi alazim laayivii ol tarti wa rabbil ka'ba itti dhiyeenaan beeka kaamir alibaanu laayiv no me alfau isarraa yuma faallaa deebi'aati amma du'aayii fudhaa dhageeffadhaa awufii ammoo namaaf godhaa السلام asirratti عليكم ورحمة الله وبركاته erga dhiifama gaafadheen boodatti rakkoo tokko hin qabu. Dhiifama erga gaafadheen boodatti namni dhiifama gaafate sanii wal wanti biraan jiru. Garuu ammoo bi'iznillaahi ta'aala nama naan sababatee diin kana xiqqeessuu barbaadu. Anaan sababatee diin kana qaqqabuu barbaadu. Rabbi mataa kee gadaa qabu. An akka dhuunfaatiin na arrabsuu dandeessa maafi mushkila. Ayyoo kana siin jedhu شيخوتين جد ufiif ana na arrabsi rakkoon qabu na xiqqeessi. Anaan sababattee diin kana xiqqeessuudhaaf anaan sababattee diin kana qaqqabuudhaaf deemta taanaan جد rabbi mataa kee gadaa qabu. Wallaahi dhageeffadhaa jiran. Namni eebii namaa barbaadu salphina namaa barbaadu namni rakkinna namaa barbaadu takka milkoomne walaa yuflihu abadan. Wallaahi ladhim hundi namaa eebii qaba rakkoo qaba namni addunyaa kanarra jiru guutuun isaa dogongora qaba. Namni hin dogongorre tokko hin jiru. Garuu ammoo dogongora san beekee irraa deebi'uudha rabbi birattu kullu banii aadama khaxaa hundi namaa ni dogongora haa ta'u keeyrii awwaggaa tokko dalage yaa obboleesso haasaya awwaggaa tokko haasaye dogongora sekendii takkattiitiin yoo akkana duulamu ta'e an ufumaayyuu silaa duniyaa kanarraa deemuu filadhee jira kalaas osoo danda'amee har'aan kana du'e ummata kana bira aslaan an deemuu erga barbaade turee jira rabbu manna tursiise malee ufajjeesuun hin ta'u malee as dura boo'ee isinitti meeran boohe yaa rabbi ummata kana biraa na fudhu jedhee boo'ee isinitti meeran wallaahi rabbiin ammallee khaatimaa kiyya na haa tolchu dhagaa ani wallaahi dantaa isinirraan qabu ani jidduun kiyyaaf jidduun rabbi akka nagaa taatu fedha rabbiin ammas taanaan khaatimaa kiyya na tolchee na haa fudhatu wallaahi maaliifi yaa obboleessoo fakkeessaa hin dandeenyu ciqicciqii hin dandeenyu yaani kataa afaan takkattiitiin namni akka nurra duulu hin barbaadu jallachuullee hin barbaadnu sababa namaatiin amma qalbiin namaatu shayxana sababa namni nama haasa'uuf jallachuu dandeenya. Sababa namni nama haasa'uuf nama kana amma booda nasiyaan godhuuf jedhee gabbayee arrabsuu danda'a ilmi namaa. An erga booyee isinitti hime yaa rabbi na fudhadhu eega jedhe turee jira. Guyyaa na fudhatu garuu isa beeka. Wallaahi ladhiib isuma dhugaa rabbi qiyaama wal gaafanna wallaahi waan taanu kana guutu. Inna rabbaka labil mirsaad rakkoo tokko hin qabu akka feetanii arrabsa abbaa feetan qalbii cabsa. Akka feetanii diigaa waan feetan godha. Har'aaf dubbachuu hiree qabda waan feete gochuu hiree qabda. Garuu ammoo ustaada keenya karaa fuulduraa Mira keessa baasi ustaada as deeba. Mira keessa baasi. Wanna jedha. abdii yemee waa takka qofa dubbadha nama folchu Ashi ashi Oma takka dubbadha. Inni dubbatta abdii kiyya dhiifa mana folchu. Maali beektani ilmi namaan dogongoruu miti ilma namaa ta'ee kamiyyuu namni dogongora irraa bilisa hin jiru. Dhiifamni walii lama. Dhiifamni akka itti walii lama taate namni tokko balleessaa san hawaasni argee kottu ebalu dhiifama gaafadhu namaan jedhanii nama yaamanii dhiifama nama gaafachuuf namni jecha ofii jedhe sanirra dhaabbatee dhiifama nama gaafachuun garaagarummaa guddaa qabdi. Ustaadni keenya gabbaanii haasaa isaanii keessatti qeenxee waan xiqqoo wayii bakka namni itti ilaale jara keenya maarree anatu isiniif balleesse isin anaaf haadha manaa kooti obboleettii kooti nan balleesse dhiifama jechi jedhu kanaa ol maara barbaadan. Ammallee akka Oromoon jette namni dhugaan quufne dhugeef hin quufuu jedhan. Dhugaa qabdanii isinitti balleessa isiniin jedhe obboleessa keessanii isinirra xiqqaa ta'uu danda'a isinirra guddaa ta'uu danda'a. Martuu kenna rabbi namaa kenne. Namni keenyaadha waan tokko nama wayii bakka laafte wayii argate gadi baheetti duula. Hadda namni kun osoo dhiifama gaafachuu baatee kana dachiin turoon naan taatu nan beekan. Maali maa barbaachise? Hamilee wallahu maa barbaachise? Laaktuun teessanii miti nu qabdi. Akka namaatitti balleessee jira ilmi namaa ni balleessa. Balleessee jira jecha isiniin jedhe san keessatti arrabni kiyya sun waan gaariin dubbanne arraba kiyya san waan isin qalbiinatti cabdaniif an qalbiinatti haa cabdaniif hin barbaanne erga isin laalessite dhiifama naa godhaa isiniin jedhe kana ol maal gootan dhufee tokko takkaan horii manatti isinii haa qalu dhiisaa waan kana keessaa ba'a namni kun barsiisaa amantaati nama qaraa jiru nama namni waa irraa barataa jiru
nama waan inni adda sirraa dubbatu kana doolaaraa yoo jijjiirachuu barbaadde doolaaraan jijjiiramuu hin dandeenye. Diin adda isin akka qoosaatitti namarraa baratan kana bu'aa bayii meeqa keessa darbanii baratan sareen itti nyaatamanii beelatti oolanii itti bulanii itti qamaacaanii itti cittaanii baratanii sadarkaa kana keessa hin gahan. Hadda wallaalaa meeqa irraa barataa jira wallaalaa meeqa jijjiiraa jiru. Namoota ammaa achi gabbaatanii irratti duultan nama kana irratti ta isaaniiti miti teenna nu qabdii jechuudha. Eenyu haa ta'u abbaan amantaa tokko namni barsiisaa kiristaanaa ta'u islaamaa haa ta'u namni nama barsiisu namni nama dura jiru kabajamuu qaba jechuudha. Kanaafuu keessatti ijoolleen teenya wal argaa jirra. Namni nama kana irratti duultan namni nama kana gaqqabuu yaaddan waan biraallee hin jennu keessa dhaabadhaaf ulaalaa. Nuti kabajamuu qaba. Nu jidduutti nama guddaadha. Fedhi umurii isaa guddaa ta'u xiqqaa ta'u nuti kan wal kabajnu kan wal cinaa dhaabbannuuni haalaa fi adeemsa akeeka beekumsa isaatiin deemna jechuudha. Kanaaf ustaaza keenya qalbiin sin cabini si cinaa jira wallaahi si cinaa dhaabbanna jechi ati jette si'ii miti guddaanuu gabbayee olamaan gurguddaanuu afaanii hima baati jechuudha. Hadha nama kana dhiibdanii asirraa sosoostanii bakka isaa kana nama gandaa fi kutaan nama dhaab. Nama guyyaa rabbii addunyaa jiru miti ka qabrii keessa jiru fuudhee oloofu bakka kana buusuuf deemtanii jechuudha. Namoonni kana guyyoo asirra jiraannee nurra waa baran. Yoo mana nama tokko dhayne fakkeenya si waa arrabsaa jiru yoo inni laabii seene waan san qalbiin tante si yaadatti inni irraanfatte itti isheen hoyte. Namoota kana kana asirraa buqqiste eenyuun bakka kana buufachuu yaaddati. Namoota akka isaa kana isaaf kabajatti hortee cinaa dhaabbattee namoota lafarraa ol deeman keessatti ijoollee birra kanaa ijoollee dhaloota dhufu qaran kana kabajuu qabdan kunuunsuu qabdan. Osoo inni badii qabaatee badii isaa asirratti itti himtan in obboleessa keenya bakkeen akkanaa kun akkasi maa olamaa gurgurtaa hin qabnu nuti hayyuu hin qabnu beekaa hin qabnu ollaan irra wal xiqqeessina ollaan irra wal buqqisina. Namni kun nama xiqqaadha. Nama xiqqaa malee diin guddaa of keessaa qaba. Nama ganaa dhaloota ijaaruuf deemu, nama dhaloota qaru. Nama warraa barannu, nama gartee dachiin tun addunyaan tun itti hafuudhaaf deemu. Dhiisaa waan kana billaalee keessaa ba'aani nama barate miti. Quraanas hin beeku. Beekuullee baadhu olamaa keenya nama waa beeku isarraa waa baranna ilmaan teenya isarraa waa barachuudhaaf deemtu nullee barnoota dhabnu jechuudha. Kanaafuu kunuunfamuu qaba irraa gadi bu'a. Kanaa miti kanaa olu kan jedhu taate waan inni hawaasaa dalagaa jiruuf takaleessa inni dalage caala. Jechi qeenxe takkatti isin fudhattanii namaan buqqisuudhaaf deemtan kun inaafas agarsiisa jecha. Keessatti abbootiin amantaa ustaazonni keenya wal argaa jirra. Namoota yeroo bira dhaabbattanii silaa waan kana irraa dhoorgitan bira dhaabbattanii waliin garteetaniin buqqisuu yaaddan takka wal waamuudhaaf deemna jechuudha. Yoo gartee karaan nu bakka utaati ulamaa gaafannee sheeka gaafannee eemarree yoo hin jedhan wallaahi waliin gabba'uudhaaf deemna. Garuu nuti nama gartee quraanaan deemu nama hadiisaadhaan deemu nama sunnaa rasuulaa deemu sallallahu alaihi wasallam. Kanaafuu dhaabbadhaaf ulaalaa isiniin jechuu barbaadaan isinirrallee hin beeku naaf olchaata nama dubbadhaadheeti waan garaana nyaatteefi. Asirratti dammoo dabalataan naaf olchaa dhiifama. Ani wanti dubbachuu barbaade uummanni keenya irra baay'een isaanii ka beekamtii qabu osoo hin taane ka beekamuuf fiigu qofatu baay'ate asirra. Ka beekamtii qabu persentii dhibba keessaa persentii 20 ta'an miidiyaa kanarra kan jiru dhiiraa ta'uu dhala ka beekamtii fiigu malee kan beekamuu fiigu malee kan beekamtii takka qabu hin jiru. Beekaa keenya akka beekaatti akka wallaalaatti gadi qabnee itti dubbachuun akkasitti mootii qofadhumee fu'aadi. Hundumti keenyaayyuu asirratti gaafa dheengadda uummanni baay'een namni baay'een duulaa ture argaa turre nullee namni baay'een isaa maaf kana dubbatte maaf kana ta'e jedhee namni sheekaa tokko ol ba'e ol waamee gasti gubbattu kaasee hin jiru. Gasti ma gubbattu keessaan dhaqanii dubbisuu miti sheeknummaan asirra nu hin qabna jennuyyuu keessaan dhaqee aswaamee isatti sheer godha aswaamaa jedhee namni dubbate hin jiru. Sheekchi ofii ol bahanii dhiifama qalbiin teessa eega isin cabde. Jecha kiyyaaf osoo hin taane qalbii isin cabdeef jedhanii gaafa isaan dhiifama gaafatanii achi booddee kan isin duuluu jammartanillee kan ittiin haasa'uu jammartanillee akka baalagee nama garii osoo asirratti jedhee maal fiddan jedhee osoo isaan jallisanii wantummaa isin fiddan tokkollee hin jiru. Naa qalii naa kana godhii kana feetan tokkoo namaatiin akka dhiifama isin gaafatan feetan hundumti keessanuu. Kana osoo hin taane namni gaafa dogoggoraan hin jira. Ilma namaa keessatti hin dogoggora. Barsiisaa amantaa keessallee jira. Isaan dammoo nuuf fakkeenya. Ama fakkeenyaaf waxxaatii akkanaa waxxaatii rifeensa gurraachaa kareef areeda baasaa jiru. Eenyuun argitan meeqa miidiyaa kana gubbaan nama barsiisaa? Beeyansi persentii dhibba keessaa persentii 2 ta'anii bar namoonni akka isaanii miidiyaa kana gubbatti nama barsiisaa jiran namoonni waxxaatiin akkana kuuwwan hundi keenyaa caffaraa oolla bara lafa dhiitaa oolla. Waa'ee rabbiyyuu hin beeknu bar. Isaan fakkeenya nuuf ta'anii salaataa kana godhaa nu gorsanii bakka kana dhaabbannee jirraan. Sababbii isaanii karaa salaataa nutti agarsiisanii fakkeenya akka isaan nuuf ta'an rabbiin isaan nu kaa'ee miidiyaa kana gubbatti akka isaan nu barsiisan nu godhe. Isin dammootu waxxaatii kana reeffa fakkaan lafaa dhufaa kana isin lafaa kaatanii itti duultan hundumti keessan dhuguma isiniin jedhu. Bultii ijaaradhuun badii maal qaba? Rabbitu bultii namaa kenna. Bultii ijaaradhu jedhan bultii kanarraan turaa jedhan
akka seenteen fiiddeen bahin jedhan itti yaadii seeni fi bultii keessa itti seentee fiiddee keessaa bahuun ulfaata akka itti seenanii miti wannoon hin ulfaata. Sidaariin gariin nama itti seenee keetiin bisaan daakusiyaa keessaa ol ba'a sanii miti itti keessa gadhaabbadhaa jedhan ilmoo keessa guddifadhaa sidaarii keessatti. Waggaa 10 hin heerumi 15 hin heerumi 25 hin heerumi tarabbi riski tantee sii baase 30 illee heerumi. Sun rakkoo hin qabu garuu dammoo bultii tantee gadhaabbachuu yaalii godhi. Keessa fiiddee miidiyaa kana gubbaa hundi keessanuu kan fiiddan fuudhee tidaarii keessan balleessu qofatu gubbaa kana fiigee dheengadda ka miidiyaa kana gubbaatti akkaan jedhe iyyuu martinu ka bultii isaatu qajeelchee bulfachuu dadhabeetu keessa gubbaa kana dhaabbatee fi baay'ee isaanii kan hubennu jechuudha. Ka bultii isaa qabaatee hin dandeenye. Ka ilmoo isaa haati guddiftu akka waan isaa guddiftu. Kuni maaliif ta'a bultii keessa irra gadhaabbadhaa bultii keessan bulfadha kan haasaamaa jiru sheettichinillee. Kan hundi keenya nu gorsaa jirullee yoo sheettichi keenya akkas dhaabbatee nu gorsanii nu bira dhaabbatanii nu jajjabeessan isin sa'aatii kanatti sa'aatii badiin kun badii keessanii badii kana nu dhiisaa eega jedhanii dogoggora ofii eega isaa himatan wantummaan itti duulamuuf illee maalidha. Sheeka kana dammoo sheekota akkanaa kanneen namoota lafaa dhufaa reef ilaal lafaa ka'anii bakka bu'aa nama meeqaa nu ta'an ija keenna ija waxxaatiiti ija qeerrooti jennee nu eegaaru isin dammootu duultanii itti dhiiraa dhalaan jenne hundumti keessanuu itti duultan namni dogoggora dhiifama gaafatan wantummaan kana caaleen jiru ani yoo balleessa dhiifama naa godhaa na offolchaa isiniin jedha garuu dammootu sirrii miti wanti akkanaa kunniin osoo yoo haasoftan keessa gadi qabdanii haasoftanii keessaayyuu mistirimmaan namni ol baasa an akkana godha mistirimmaa ati ol baaftu maali eebii nama ati maal ol baafta maal harkaa qabdaan maal ol baafta ati rabbii ati waaqa yoo eebii nama akkana godhee eebii eebalu ol baasa jettee haasoftu dheengadda takka wayi miidiyaa gubbatti meeqatu na harka jira jetti maaltu si harka jira wanti si harka jiru takkumallee hin jiru fakkeessuuf malee beekamtii argachuuf malee beekaa ta'amee miidiyaa kana gubbatti beekaa ta'uuf yaalii godhaa beekamtii argachuuf osoo hin taane beekaa ta'uuf yaalii godhaa beekaa jala ta'aa kan qara'ee jala oolaa gorsa jala oolaa bakka ciffaraa bakka nama itti waraabdan bichaa ooltan bakka itti nama arrabdan bichaa ooltan yoommee sheetticha kanamee namni kumsa jala taa'ee yoom caqafatee beeka waa isaan gorsan nama 200 kuwwanoo persentii 100 keessaa persentiin 99 nama arrabsuu fi nama waan balagee asirratti dalagu jala ooltan deemtanii waan nama waan isin fayyadu tokko namnummaan jala oolee jala dhaggeeffatu tokkuma hin jiru. Miidiyaa kana gubbaa hundumti keessanuu wal beenna waan ta'eef jala deemtanii kun akkas godhaaru kun akkas wal godhaaru kun bee miidiyaa irratti eebaluun baasuuf ta'a kun bari qullaa eebaluun baasuuf ta'a kana jala ooltan deemtanii jala dhaabbadhuuti mee daqiiqaa takka dhaggeeffadhu waa isaan si gorsan yoo san sammuu si seena yoo san qalbiin tante si jiiti yoo san akiraa tante yaadda yoo san dukkana qabrii yaadatta yoo san siraata kan kee yaadatta yoo san dukkana qabrii san yaadatta mee duuti taakkuu takkaa ol nurraa fagaattee hin deemtu taakkuu takka nutti gadhiyaattee deemti. Osoo nu keeyri takkan dalagate addunyaa tanarraa godaanaa jirra yaa obboleewwan kiyya hin qaraanellee isaan caalillee hin beennu ganaa waa isaan nu himaniin bulaa jirra kanaafuu hundumti keessanuu waan keerii dhaggeeffachuu fi du'aa kadhachuu irratti rabbi kadhadhaa rabbi qalbii tiyya najiisi jedhaa rabbiin kadhadhaa dukkanaan taane nu afoo jira dukkana qabriitti nu afoo jira gaafni akkana hin jenne ilmi namaa kun kolficha isaa caalii boo'ichatu caalaa jedhani gaafa qiyaamaa kan hundumti keessanuu boo'ichatu nu afoo jira hamma kolfinu caalii osoo boonne rabbii keenyatti isatu caalaa jechuudha osoo rabbii keenyatti hin jennee boonne dhaabbanne hamma haa jennee ilkaan 32 bannee kolfinu yeroo takka ija walitti qabannee osoo boonne santu hunda keenya dursa jechuudha santu birrisa nama haa jennee arrabsuurra nama waa isaan nu jedhan irra jala deemuurra gaarii isaan nu hojjetan waan isaan miidiyaa kanarra hojjetaa tokko namni dogoggora dhibba isaan gaarii hojjetan san yaallee isa sallaalutu dursaa jechuudha kanaafuu na ofolchaa dhiifama naa godha asumaan dammoo ummanni keenya dammootu nama waa ballees irra deemuuf hin fiigina gorsaa qajeelfadha waa dubbadhee bu'aa dhiifama wajjin jalqaba irratti sooshaal miidiyaa kana gubbaa pilaatfoormii tiktakii kana gubbaa nama umriin haga saafii ga'u ka sooshaal miidiyaa kana gubbaa waan keerii uummata dhaamaa ture nagarra saafii isin agartan kuni nama guddaa isin fakkaatuu danda'a wallaahi ijoollee reefa waggaa 25 anatu dhiyeenaan beekallee ijoollee gadda tokkootillee nama mucaa xiqqaa keessi guddaati. Mucaa xiqqaa darasummaa kana kiiloomeetira meeqarraa haga meeqaa deemee barate itti beela'ee jecha biyyaa bahee biyya fagoo dhaqee barate jechuudha. Abbaan isaa imaama guddaa masgiidaati. Sinigaleemi umrii isaa kana guutuu wallaahi wabillaahi watallaahi ani saafii
umrii isaa kana guutuu dubartii Haaji Nabii guyyaa tokko akka inni harkaa cabbatee hin beekne irraa kakadhallee hin beekalle. Isin galame Haaji Nabii jecha hin fakkeessu jecha sheekolee hedduu ka'as gubbaa waa miidha gootu ka'iimoo waa miidha gootu illee hin beekne jecha dhugaa dubbanne jechuudha. Mucaan kunin nama akka rabbi jedhetti xaa'aa rabbiitiif jecha rabbiitiif. Isin galee nama inni du'aayii godhee fi wallaahi wabillahi watallaahi irraa qeebalamte hedduu beekan. Nama inni nama dubartii ta'ee dhiira ta'ee du'aayii ishee isaa hiddeeffate wallaahi laaliif soo kanaafi waan inni ijoollummaan itti guddatee keessa dabarsee itti beela'ee itti dheebotee asiin gahee as bahee gaafa inni himu nama 200-300 ilaala jecha. Gaafa inni dubartii arrabsedhanoo nama kuma dhufee ilaala. Isin galee kanaaf anaan mallee taanaan wanni takkatti isiniin jedhu dubartiin jecha. Dubartii waggaa 25-30 heerumuu qabdii yoo inni jedhe heerumuu qabdan. Kan heerumuu qabdanii heerumuu qabdan dharaa miti jechuudha. Isin galee karaa ittiin dubbate sirrii ta'uu dhabuu mala. Garuu heerumuu qabdan marra qaba. Maal goota mana heettaniitiin. Isin galee kanaafi wannummaan irra dibaan hin barbaachisu. Inni illee waan biraatiin hin dubbanne dubartii maal dhaamtaa kan illee sheehamza. Inni illee heerumuu qabdii waan kanaa walii sodaa rabbii dhaamaa fi maal rabbii dhaamaa fi dhuga sunillee ma jirti. Heerumuu qabdan maal manaa gootarree gaafa hoggaa 35 geettanii sinuu wannan keessan sun dhaabate ilmoo jirtu hin dandeettani. Kana waan ta'eef irra dibaan hin barbaachisu. Kanaaf mucaa jara deemtanii yeroo inni waan gaarii barsiisu irraan dhageeffatanii yeroo inni jijjiirakatii dubbate as baatanii murtanii inni sirraa baduuf akka inni hamilee cabuuf akka inni sirraa Shuuf. kana kaayyoon keessan. Ela dhageeffadhu anaa miti jechuun kana hundallee dubbachuu isin hin barbaachisu maaliifi anaa miti ergamaa rabbii irra duulan alayhi salaatu wassalaam abbaan fedhi billaahi alaykum wanni akkanaa gaarii miti. Ila wanni isin beekuu qabdan keessa tokkoffaa yoo rabbi nama cabse malee namni nama cabsu tokko illee hin jiru. Hundi namaa ka asirra jiru ka lafarra jiru ka eessa jiru eebii qaba hundi isaa salphinna ni qabaa bar ammoo Malle, wae bine to tadi. Wah, bangku mereka normal kau dari si bolon, sera pera kau bolon. Anatu beka kan jatuh aja. Anak urutin jatuh. Afaan kee nuuf galaati deemati. Nuu jedhi. Mee bine, nama jattina kee video olbaate kaa koyaame. Ya, Pulau kera be bakal malbab. Amar kana jetta dhiisa mar bakka maal sin jetta sila. Ay, Surah sih ke. Arab sudah me mana tu. Mushkila kebir maal jetta sila narkine bas la wala pulau kera. Lalan turang kongti. Kasu kale curang. Mansur nagaa naaturaa ishee qaali mata gaggaarii nagaa naaturaa jaaladha hunda keessan. Shatillee nagaadha. Mansur maal ta'e mucaan? Miira keessa kuteera. Nama tarraabsanii. Lees maal balleesse? Maanni barreesse sumani wala leessu namni komentii ko waan barbaade namaan jedha kaa komentiin ilaalamu malee tina haramu nama komentiitti. bifna muu barbaade. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jirtu. Jirra. Masyaallah. Yalla. Follow goda. Aku di ambasada wallahi. Ambasada dari follow goda. Orang kata follow goda. Bita tolo shi nagaro da guyya gari rafu eda. Ya, Umar Rufera lah. Boy baka. Kuno Rafi. baka ko gashin nan buwa jala. Okay. Sheikh Umar, nu wala lesa gamma. Umar Farouk ala. Aish, wah nada lu ni mesti war freshi dah reva malle. Revo holo kumanja dibaja ka bata tiwar freshi dah wajin nado edin tu.
Dede be ayar. Utuma kaan ta'e yokkoo ati nama komentii namarra sukkoo bakka hin kenniniif. Maarsiin jettee? Maal Bakka jettee adda. gosa? Amma hojjetate wala lokeetti gofi. Jadida nama folok maja diba jate. Utu jadi kuna mango be kani wallahi nam gola le saf. Ambasan silale be ambasan silale charge. Ay, te jafater. Chargisa. Ti cufati natti fakkaata. Charging te jafater. Ambasan sila lenca makan sa lenca wai kan ki barresu me mal jadi no desa. Apa na bela manda di bagodu kapine ta kana la wala le famono magaba. Masuk? Wala yung ti cufa madra. Ifa isaatitti cufee moo ayii? Ay, Cufuuf ta bela manda di jalaa bagodu. ture. Wayyoo. Mana cufateera joo? Nutu taara malee. Oh. Hooy! Nus malee nama Yoo warri jalaa malee. cufateera akkam akkam inni joo? Jara koo Tilkiin kaata cufate fi Mansuur ba'ee jira. Mansuur cufateera kaataa cufate. Nutu Isaan cufe tataadha. baal. Moo ganus hin buuna malee malee nabbo.